Ashama Angalaana Balay daqiiqaa tokkoo fi walakkaa keessatti odeessaalee jajjaboo guyyaa har'aan isinitti hima. Biyya keessaa paarkii industirii Hawaasaatti dho'iinsi mudatee lubbuun namoota lamaa darbe. Hoogganaan paarkichaa obbo Maatiyus Ashannaa fi guyyaa kaleessaa meeshaan bishaan ittiin danfu paarkicha keessatti dho'uu isaatiin lubbuun namoota lamaa darbuu fi namoota biroo lama madaa'uu BBC'tti himaniiru. Barattootni qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhachuuf yuunivarsiitii Mattuu seenan 3 qochollaa saalaa raawwachuun qormaatarraa ari'amu. Pireezidantiin yuunivarsiitichaa Dr. Alamuu Disaasaa ijoolleen dhiiraa tapha keessa darbanii ijoollee dubaraa dirqamaan ofitti qabanii dhungachuu qaama isaanii bakka tuqamuu hin qabne tuttuquu eegalan jedhan. Odeessa biyya alaan Ameerikaan xiyyaarota biituu jedhamaniin Yemenitti boombii roobsuuf doorsifte gareen Huutii Ansaar Allah Yemen keessa jiru Israa'elitti misaa'ila dhukaasuu hordofeeti dhaadannoon US kun kan dhaga'ame. Israa'el hiree Iraantu Yemeniin mudachuuf deemaa jechuun akeekkachiifteetti. Iraan ejensii atomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii waliin akka hin hojjenne beeksisteetti. Pireezidantiin Iraan Masuud Pezeshkian seera paarlaamaa biyyattii akka ejensii atomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii waliin hin hojjenne raggaasise har'a hojiirra akka oolu mirkaneessaniiru. Kanarraa raawwadheeraa boru walitti deebina. Nagaatti.